Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaa Waaqayyoo isa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Attam jirtu sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerra. Waaqayyo isa nu eegee nu geggeessee nama har'aa nu godheef maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'ammoo luba gaaddisaa Finfinnee Oromiyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Baga nagaan dhuftan luba. Baga nagaan nu eddan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen ameen. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Egaa yeroo kanaaf carraa kana sanuuf kennee Waaqayyoon mee galateeffannaa. Yeroo keenyas dabarsinee Waaqayyotti ilaannaa. Isinillee baga nagaadhaan dhuftan isiniin jenna. Saba Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf nu wajjiniin qooddachuudhaaf Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamuuf sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Waaqayyo immoo gidduu keenyatti ulfina guddaadhaan hin mul'ata. Yeroo keenya Waaqayyotti dabarsinee ilaanname. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa da'oof gaachana keenya nuuf taatee kattaa iddoo dhokannaa nuuf taatee hamaa hundumaa nurraa fageessite halkaniif guyyaa keenyatti darbite. Yaa gooftaa yeroo kanaan waan nu geesseef maqaan kee Waaqaaf lafarratti bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa yeroo kana situ nuuf kenne bantiin Waaqaa nurratti haa banamu. Yeroo kana ibiddi Hafuura Qulqulluu haa bu'u. Garbicha kee afaan godhadhu ittiin dubbadhu. Barsiisaa dhugaa barsiisaa gaarii kottuuti yaa Waaqayyo gooftaa garaa keenyatti dubbadhu. Akkuma laphee Liidiyaa bante kan hunduma keenyaa nuuf bani nu biran darbini. Gooftaa keenya dubbiin kee humna hojjetu of keessaa qaba. Har'ammoo yaa abbaa haala jirru hundumaa keessaa nu baasuudhaaf yaa gooftaa kottu gara keenya. Si barbaaddanna si eegganna maqaa Iyesuus Kiristoosiin gooftaa humni kee darbee yaa gooftaa lubbuu hundumaatti yaa gooftaa seenaan jijjiirame. Geeddarame Waaqayyo galata kee ulfina keetiin ol jettee teessoo kee irratti akka eebbifamtu yaa Waaqayyo gooftaa si kadhanna. Yeroon kun yeroo keeti nuyis kan keeti maqaa Iyesuusiin qilleensarra taa'e lafarra taa'e galaana keessa taa'e kan nu lolu humna maqaa keetiin kan baqe haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin yeroo kanatti ati dhimma ba'i maqaa Kiristoos Iyesuusiin si kadhanne. Ameen. Ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Amma gara faarfannaatti darbinaa faarfannaadhaan waaqeffanna. Kaetan sanyii facaasa sanyii wangeelaa kaetan gooftaaf faarsa qabaatus eelaa kaetan sanyii facaasa sanyii wangeelaa kaetan gooftaaf faarsa qabaatus eelaa arangamaan qabus uffatan golgadhu harkatti boosasu uleen dhadhaabadhu boru fakkaatu bishaan laga yaa'u fakkaatu mana jireenyi gooftaa malee ta'u. Labsu gooftaa guddaa kana labsu gooftaa Yesuus kana leenca Yihuudaa kana mootii nagaa kana gooftaa guddaa kana gooftaa Yesuus kana leenca Yihuudaa kana gooftaa nagaa kana. Addunyaa martinuu ofii koraan ka'a
Kan murtoo koo dhiigee hidhaan irraa hiike Yesuusii dhaga'a. Abdii kutachiisee funyootti na fiiksuu na irraanfachiise. Amanee turuyyuu har'a dhugaa ba'uuf naanna dirqamsiise. Haadha ga'uu biyyi addunyaa martinuu ofii korraan ka'a. Kan murtoo koo dhiigee hidhaan irraa hiike Yesuusii dhaga'a. Abdii kutachiisee funyootti na fiiksuu na irraanfachiise. Amanee turuyyuu har'a dhugaa ba'uuf naanna dirqamsiise. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa kan hin galleef odeeffadhaa. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa kan hin galleef odeeffadhaa. Ka'eetan sanyii facaasa, sanyii wangeelaa. Ka'eetan gooftaaf qofaasa, qabaatus eelaa. Ka'eetan sanyii facaasa, sanyii wangeelaa. Ka'eetan gooftaaf qofaasa, qabaatus eelaa. Haaraan gamaan qabus, uffatan golgadhu, harkatti boosaksu, uleen dhadhaabadhu. Booruu fakkaatu bishaan laga yaa'u, fakkaatu mana jireenyi gooftaa malee ta'u. Labsuu gooftaa guddaa kana, gooftaa Yesuus kana, leenca Yihuudaa kana, mootii nagaa kana. Gooftaa guddaa kana, gooftaa Yesuus kana, leenca Yihuudaa kana, gooftaa nagaa kana. Gadhiisu karaan ba'ee kun na baasa. Hidhiisu gadi gadhiisu qulqullummaa fantaasa. Hidhiisu gadi gadhiisu ba'aan baadha saggoo korraa. Hidhiisu gadi gadhiisu babal'isee labsa tooraan. Hidhiisu gadi gadhiisu karaan ba'ee kun na baasa. Hidhiisu gadi gadhiisu qulqullummaa fantaasa. Hidhiisu gadi gadhiisu ba'aan baadha saggoo korraa. Hidhiisu gadi gadhiisu babal'isee labsa tooraan. Hidhiisu gadi gadhiisu karaan ba'ee kun na baasa. Hidhiisu gadi gadhiisu Qulqullummaa fakkaasa. Hidhiisu gadi gadhiisu Ba'aan baadha saggoo korraa. Hidhiisu gadi gadhiisu babal'isee labsa tooraan. Ameen ameen. Faarfattoota kana Waaqayyo Waaqarraa eebba isaa sadhuman qabneen dachaa isaan eebbisu jechaa gara dubbii sagalee Waaqayyootti darbinaa. Lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Daawwattootaaf hordoftoota TV kanaan hojii Waaqayyo iddoo kanarraa kan hojjettan Waaqayyo nu jiraachisee har'aan nu ga'uu isaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Torban darbee sagalee Waaqayyoo waa'ee humna kadhataa irratti walii wajjin ilaalaa jirra. Waa'ee kadhataati arras kanan qabadhee dhiyaadhee kadhannaan seera mitii jennee ilaalleerra. Kadhannaan seera mitii. Kadhannaa jechuun Waaqayyo wajjin dudubbachuudha, Waaqayyo wajjin haasa'uudha isa jedhus ilaalleerra. Kadhannaan Waaqayyo wajjin tokkummaa ofii walitti dhufeenya walii cimsachaa adeemuudha isa jedhus ilaalleerra. Kadhannaan jireenya amanaa tokkoof, amantuu tokkoo fi jireenya isaati. Ameen. Akkuma qurxummiin bishaan malee jiraachuu hin dandeenye, kiristiyaanni amanaan, amantuun jireenya kadhataa hin qabne, jireenya hafuuraansaa itti fufiinsa hin qabu waan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Ulaagaa kadhannaa waan jedhus kadhannaan ija qabu, kadhannaa firii qabu. Kadhannaa Waaqayyo deebisu kadhachuudhaaf immoo ulaagaa kadhataa waa lama ilaallee inni tokkoffaan Yesuus Kiristoositti amanuudha. Lammaffaan immoo walii keenya jaallachuudha waan jedhu dubbii Waaqayyoo barachaa turre. Arras Waaqayyoo waan nu barsiisu qaba waa'ee kadhannaa. Bara kana keessa obbolottonni karaa TV kanaa, karaa YouTube, karaa FB na dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessan Waaqayyoo kadhadhaa jechaa jira. Hafuurri qulqulluun irra deddeebi'ee waanta ta'eef kanaaf dhaga'uu duwwaa miti yookaan
akka koo kana dhageessisu duwwaa miti. Murtoo haa fudhannu lafa jirrutti waaqayyoon kadhachuutti waa'ee keenyaaf, waa'ee maatii keenyaaf, waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee addunyaa maraaf kadhachuutti ajabaannu adaraa. Kun dhaamsa waaqayyooti. Anis afaan waaqayyoo ta'een isinitti dubbadha. Kadhatameera waan ta'eef har'a immoo kan nuyi wajjin ilaallu attamitti kadhanna waan jedhu dubbanna. Attamitti kadhanna yookiinis kadhataaf yeroo dhiyaannu ilaa dhuunfaattis ta'uu danda'a, nama lama sadiinis ta'uu danda'a, akka waldaattis ta'uu danda'a, akka biyyaattis ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa wanta nu gargaaruun sagalee waaqayyoo keessaa isinitti yaadachiisa. Amma immoo isatiin waa tokko tokko kaafne ilaalla. Kadhataaf yommuu dhiyaannu wanti beekuun nuuf ta'u inni tokkoffaan jiraachuu waaqayyootti amanuu qabna. Jiraachuu waaqayyoo. Waaqayyo akka jiru amannee dhiyaachuu qabna. Yommuu kadhannu cal jenneema iyyina miti. Cal jenneema illeessa kanarratti waa gadhiifna miti. Cal jenneema sagalee keenya kana kaafna miti. Waaqayyo inni kadhata kana dhagee jijjiirama fidu, geeddarama fidu, deebii fidu jira. Ameen. Kanaaf nama tokkos ta'e, nama lamas ta'e, akka waldaattis ta'e, akka biyyaattis kadhataaf yommuu dhiyaannu jarana wanti beekuun nuuf ta'u waaqayyo akka jiru, waaqayyo akka dhaga'u, waaqayyo akka deebisu, waaqayyo akka hojjetu, waaqayyo kadhata kanaan waaqayyo akka waa godhu amanuu qabna. Waaqayyo arras nan dubbadha. Waaqayyo jira. Dur inni ture, arras inni jiru, barabaraan inni jiraatu, waaqayyo arras jira. Ameen. Hallelujah. Isaa eebbifamu. Ameen. Akkas jedha macaafa Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Jedheetu eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade ilaa eenyullee tajaajila haa ta'u, amanaa haa ta'u, beekaa haa ta'u, wallaalaa haa ta'u, hiyyeessa haa ta'u, sooressa haa ta'u, biyya kamiyyuu keessa kan jiraatu eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru. Hallelujah. Inni akka jiru warra isa barbaaddataniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuutu irra jira. Ameen. Jaranana waaqayyo jira. Ameen. Jira waaqayyo arras hin hojjeta waaqayyo arras hin dhagaa arras waaqayyo kadhatan dhagaa. Iyya namaa hin dhagaa, wawwaannaa namaa hin dhagaa, boo'icha namaa hin arga. Waaqayyo boo'icha keenya kana qeensee dhuga miti. Imimmaan nurraa haquudhaaf waaqayyo jira. Kanaaf yommuu kadhannaadhaaf dhiyaannu jiraachuu waaqayyootti amannee dhiyaachuu qabna. Ameen. Akkas jedha dubbii isaati kun dubbii waaqayyooti, ergaa waaqayyooti, sagalee waaqayyooti. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni jalqabaa inni akka jiru warra isa barbaaddataniifis gatii isaanii akka kennu beekuu qaba. Obboloottota iddoo kam teessanii yeroo kana sagalee waaqayyo kana dhaga'aa kan jirtan jabaadhaa jira waaqayyo. Ameen. Ni kadhata dhaga'u. Inni deebisu waaqayyo jira. Ameen. Kas jedha macaafa Ibrootaa boqonnaa 4 nan dubbisa. Lakkoofsa 14 kaasee egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantii waaqaa keessa darbe Yesuus ilma waaqayyo erga qabaanne beeksisa amantii keenyatti jabaanneen qabamna. Cubbuuti irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbii keenya garaasaa hin rukunne hin qabnu. Yeroo barbaachisutti akka nu gargaaruuf araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaa argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti dhiyaanna. Ameen. Hallelujah. Yommuu kadhataaf dhiyaannu gaa maalitti dhiyaachaa jirru jechuudha? Teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guute, isa araaraan guute, isa gargaarsaan guutetti
dhiyaadha. Amen. Akkasitti amannee akkasitti beeknee dhiyaachuu qabna. Elaa sagaleen kun ammas laphee koo irratti afaan koo irratti jabaata. Jaranana jira Waaqayyo. Amen. Inni deebisu jira Waaqayyo. Inni waa hojjetu jira Waaqayyo. Inni waa godhu jira Waaqayyo. Inni nama argee calin jenne. Inni boo'icha nama argee calin jenne. Inni yeroo isaatti imimmaan namarraa haqu Waaqayyo jira. Amen. Hallelujah. Sosar baraan tures baraan jira. Amen. Hallelujah. Kanaaf Waaqayyoon kadhachuudhaaf yemmuu dhiyaannu kadhataaf yeroo dhiyaannu yeroo hundumaa kana beeknee dhiyaannu akka nama teessoo Waaqayyoo dura dhaqaa jirutti. Amen. Teessoo araaraa jalan jira. Yeroo kophaa kee jilbeenfattu lama sadii taatan yemmuu jilbeenfattan waldaatti yemmuu jilbeenfattan yemmuu kadhattan teessoo araaraa jalan jira. Teessoo ayyaanaa jalan jira. Teessoo gargaarsaa jalan jira. Teessoo Waaqayyoo isa hundumaan guute jalan jira jedhaati dhiyaadha. Amen. Waaqayyo jira. Jira. Hallelujah. Amen. Jira Waaqayyo. Amen. Amen. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Amen. Inni akka jiru warra isa barbaaddataniifis gatii isaanii akka deebisu beekuu qabaa. Warra isa barbaaddataniif Waaqayyo gatii isaanii deebisa. Ermiyaas 29 lakkoofsa 13 gubbaarraas Waaqayyo akkas jedha. Akkas jedha dubbii Waaqayyo. Isin anan barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan yoo na barbaaddattan na argattu. Amen. Na barbaaddattu garaa guutuudhaan yoo na barbaaddattan na argattu. Amen. Warra isa barbaaddataniif Waaqayyo hin argamu. Dhugaadha. Ammayyuu siif argama. Ammumayyuu yeroo kanatti amantiin yaaddu malee Waaqayyo siif argama. Waan barbaade irratti yoo ta'u. Amen. Warra isa barbaaddataniif Waaqayyo hin argama. Isa jalqabaa kadhataaf yemmuu dhiyaannu yeroo hundumaa wanti beekuun nuuf ta'u jiraachuu Waaqayyotti amannee dhiyaachuu qabna. Dhugaadha. Hallelujah. Lammaffaa attamitti kadhanna? Maqaa Iyesuus Kiristoosiin kadhanna. Amen. Hallelujah. Amen. Karaan itti Waaqayyo Abbaatti dhiyaannu karaan dhugaan jireenyi Iyesuus Kiristoosidha. Amen. Yemmuu kadhattan maqaa Gooftaa maqaa Iyesuus Kiristoosiin kadhadhaa. Elammayyuu nan jedha maqaa Iyesuus Kiristoosiin kadhati kee deebii argatu. Amen. Wanta sin maqaa koon kadhattan nan raawwadha nan godha nan hojjedha waan jedheef. Dhugaadha. Maqaan kun maqaa maqootarra caaludha. Dhugaadha. Hallelujah. Maqaan kun maqaanaaf kenname siif kenname. Amen. Amen. Jesus. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin kadhati kee deebii argatu. Amen. Attamitti kadhan Hallelujah. maqaa Yesuusiin kadhan. Maqaa Yesuusiin kadhan. Macaafa Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13-14 gubbaarraa akkas jedhe Iyesuusumatu akkas jedhe nan dubbisa dubbii Waaqayyoo kan keeda Yesuus abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanumti isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Amen. Hallelujah. Amen. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha. Amen. Attamitti kadhanna maqaa Iyesuus Kiristoos gooftichaatiin. Amen. Amen. Maqaa kootiin waanuma isin kadhattan waanuma isin dhiyeeffattan nan dhagaa. Maqaa kanaan kadhadhu. Namoonni baay'een maqaa kanaan beekan. Namoonni baay'een maqaa kanatti amanan. Namoonni baay'een maqaa kanaan qaban. Karaatti kadhanni dhaga'amu maqaa Iyesuus Kiristoosiin yemmuu kadhan kuni macaafa qulqulluudha. Kadhatii deebii argata. Attamitti kadhan maqaa Iyesuus Kiristoosiin kadhan. Nan dubbisa ammas dubbii Waaqayyoo boqonnaa 16 Wangeela Yohaannis lakkoofsa 23-24 akka jedhe Yesuus hin dhageenyamee dubbii gooftichaa gaafas isin homaa anan gaafattanii dhuguman isinitti hima
waanumti isin maqaa kootiin isa kadhattan abbaan isiniif kenna. Ameen. Hallelujah. Waanuma isin maqaa kootiin abbaa kadhattan. Inni du'a mo'ee du'aa kee Yesuus Kiristoos waa'ee koof waa'ee keef abukaatoo dhugaa ta'ee mirga Waaqayyo abbaan nuu dhaabatee jira. Ameen. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan abbaan koo isiniif kenna. Ameen. Amma ammaatti isin maqaa kootiin waan kadhanne egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa hin fudhattu isaaniin jedhe waan maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhannu hin fudhannu. Ameen. Kadhata keetti maqaa Yesuusiin dabalu kadhata kootti maqaa Yesuusiin dabaluu qaba. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhati kee ammayyuu deebii argatu. Ameen. Iyyi kee lafatti si jalaa nafi. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos isa sin dhaga'a jedhee amma nutti dubbachaa jiru kanaan waanuma tamma barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin siif laatamu. Ameen. Maqaa gooftaan kadhachuun dagatiin obboloota tokko firoota tokko maqaa kana hundumatu qaba miti. Dhugaan. Amma ammaatti isin maqaa kootiin hin kadhanne amma garuu jedhe Yesuus waanuma isin maqaa kootiin kadhattan abbaan koo isiniif kenna. Attamitti kadhanna maqaa Yesuus Kiristoos gooftichaan kadhanna. Waamuun nufi maqaa kana. Dhugaan. Maqaa kana seexanni hin jaallatu. Dhugaan. Maqaa kana diinni hin jaallatu. Dhugaan. Maqaan kun hin oolcha. Maqaan kun hin of kalcha. Maqaan kun hin hojjeta. Maqaan kun dhumarratti jilbi hundumtinu jaallates jibbees hin jilbeenfataaf. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Maqaan kun maqaa maqootarra caaludha. Dhugaadha. Hallelujah. 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 Maqaa maqootarra caalu. Ameen. Ameen. Kananni isaaf haa ta'u. Ameen. Ameen. Attamitti kadhanna sadaffaa kadhataaf yommuu dhiyaannu wanta beekuun nuuf ta'u hafuuraan kadhachuu hafuuraan geggeeffamanii kadhachuu Ameen. hafuura qulqulluuf of bichisiisanii kadhachuu Ameen. attamitti kadhanna hafuura waaqayyootiin geggeeffamnee hafuura waaqayyootiif of laannee hafuura waaqayyootiif of bichisiifnee kadhanna kun sagalee waaqayyooti. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 kadhata keessa kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Ameen. Hafuuraan hafuura waaqayyoof of bichisiifne hafuura waaqayyoof of laanne hafuura waaqayyoof to'atamne kadhachuu qabna. Ameen. Hafuuraan kadhadhaa jedha kuni macaafa qulqulluudha yommuu kadhattan jarana waaqayyo hafuura qulqulluuf of kenna. Ameen. Akkatti kadhattan isinitti agarsiisa akkatti kadhattan isin barsiisa akkatti kadhannu nu agarsiisa akkatti kadhannu nu barsiisa innoo nuuf kadhata wanta ta'eef of bichisiifnee kadhachuu qabna. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 20 akkas jedha lakkoofsa 20 hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Ameen. Hafuura qulqulluudhaan. Hallelujah. Ameen. Hafuurri qulqulluun jireenya kee haa dhuunfatu jireenya kee haa to'atu jireenya kee haa bitu. Hafuura qulqulluuf of kennii kadhadhu yommus waa baay'ee argita. Ameen. Waa baay'eetu sirratti ta'a si keessatti ta'a siif ta'a. Sagalee tokkoon isiniif dabala. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 36 hafuurichi immoo akkuma kadhatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nu barbaachisu akka nu ta'u hin beeknu hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf kadhata. Yommuu nu hafuura qulqulluuf of bichisiifnu innuu nuu kadhata. Ameen. Yommuu kadhattan kadhannaan beekumsa duwwaa miti kadhannaan sammuu duwwaa miti kadhannaan waanuma caafame dubbisuu qofa miti kadhannaan shaakala miti kadhannaan hafuura qulqulluuf yommuu nuun of bichisiifnee kadhannu inni iyyuu waan kadhannu nuuf laata. Ameen.
attamitti kadhan afuuraan geggeeffamne kadhan waaqayyommoo afuura keenya caalaa nutti dhiyoo jira. Ameen. Attamitti kadhan isa arfaffaa akka fedha waaqayyootti kadhachuu. Ameen. Akka fedha waaqayyootti akka jaalala waaqayyootti. Ameen. Yommuu kadhannu fedha keenya duwwaa ta'a miti. Jaalala keenya duwwaa ta'a miti. Waanuma nuun barbaannu duwwaa ta'a miti. Waan jaalala isaa godha waaqayyo. Waan fedha isaa godha waaqayyo. Ameen. Fedhi waaqayyoo inni jalqabaa inni qulqullummaadha. Fedhi waaqayyoo inni jalqabaa kadhataaf yommuu dhiyaannu qulqullummaan dhiyaachuu qabna. Ameen. Fedha waaqayyoo isa jalqabaati. Tesaloniqee boqonnaa 4 isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa waaqayyo alalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti akka jiraattan isinirraa fedha. Ameen. Fedhi waaqayyoo qulqullummaatti akka jiraannudha. Ameen. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa maal jedha? Garaan isaanii kan qulqullaa'e hagammadan isaan waaqayyoon argu. Ameen. Warri garaan isaanii qullaa'e hagammadan maaliif hin argu waaqayyoon? Garaa qulqullaadhaan, sammuu qullaadhaan, yaada qullaadhaan, jireenya qulqullaadhaan yommuu nu dhiyaannu waaqayyoon argama. Ameen. Argama waaqayyo. Siif argamu ammayyuu. Ameen. Fuula isaa si jalaan dhossin ammayyuu. Ameen. Sittaa mul'atu ammayyuu. Ameen. Hallelujah. Namatti mul'ata nama argama. Waaqayyo kun itti iyyinu kun cal jedhee masanu ilaalu miti. Waaqa hamaa miti. Waaqa hamaa miti. Waaqa gara jabeessa miti. Akka namaa miti. Akkamitti kadhanna. Akka fedha waaqayyootti kadhanna. Akka jaalala waaqayyootti kadhanna. Isa kana beekaa jirana. Yeroo tokko wanti nuyi kadhannu hundumaanuu deebi'uu dhiisuu danda'a. Keeda Yesuus kadhata isaa yommuu kadhate mee sagalee kanan isiniif dubbisa. Wangeela Maatiyos kadhannaa gooftaa Yesuus yeroo qorumsi itti baay'ate yeroo rakkinni itti baay'ate kadhata kana kadhate. Wangeela Maatiyos 26:38-42 xinnoo isaanirraa siqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo hin danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun anarra darbu garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u jedhee kadhate. Hin danda'ama yoo ta'e fedha keeti yoo ta'e jaalala keeti yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun xoofoon rakkinaa kun narraa darbu. Ameen. Garuu akka fedha koo miti akka yaada koo akka jaalala kee miti akka fedha kee haa ta'u. Si'a lammaffaa achi siqee kadhate yaa abbaa xoofoon dhiphinaa kun ituun hin dhigin anarra darbuun hin danda'ama yoo ta'e jaalalli kee haa raawwatamu. Yoo darbuun hin danda'ama ta'e ilaasa kana daganna bara si'anaa keessa akka fedha waaqayyootti akka yaada waaqayyootti akka jaalala waaqayyootti kadhachuu. Ameen. Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 42 irraas sagalee waaqayyoo akkas jedha. Nan dubbisa dubbii waaqayyoo yeroo dubbifan namatti mi'aawa. Ameen. 42 22 kadhata Yesuus akka jedhe Yesuus yaa abbaa koo kuni akka fedha kee yoo ta'e xoofoon dhiphinaan fudhachuuf jedhu kanaan irraa fuudhi garuu akkan jaalladhetuun ta'in akkati jaallatte haa ta'u. Ameen. Akkati jaallatte. Faarfannaa durii tokko jira. Jaalalli kee naaf haa ta'u. Jaalalli kee naaf haa ta'u. Innati jette haa raawwatamu. Ameen. Jaalalli kee naaf haa ta'u. Naaf haa ta'u. Innati jette haa raawwatamu. Faarfannaa durii kun jaalalli kee naaf haa ta'u. Naaf haa ta'u. Innati jette haa raawwatamu gooftaa. Jaalalli kee naaf haa ta'u. Naaf haa ta'u. Innati jette haa raawwatamu. Isa waaqayyo jedhe caala.
Amen. Hallelujah. Waaqayyo nu ilaale caala. Amen. Akka fedha isaatti kadhachuu, akka jaalala isaatti kadhachuu. Amen. Ajarana waaqayyo karaa sadii deebii laata. Yommuu kadhannu isa tokkoffaa nu deebisa haa ta'u jedha. Yommuu kadhannu nan godhaa nan raawwadhaa haa ta'u jedha. Lammaffaa turi jedha waaqayyo. Na eegi jedha. Na eegi turi jedha. Sadaffaa inni yeroo baay'ee nuun galle isa kana hindida. Hindida waaqayyo diduus beeka. Iddoo kanatti kadhata Yesuus Kiristoos xoofa kana dhuguuni fedhuma waaqayyo ture. Waaqayyo rakkina keessa dhiphina keessa nu dabarsa yoo ta'e iyyuu ayyaanatti nu dabarsu monuu laata. Amen. Wanta nun ittiin xooficha baanu, wanta ittiin rakkinicha baanu. Ela amma safaan korra ergaa kana dhufe bara hamaa kana keessa bara ulfaata kana keessa waaqayyo ayyaanatti ittiin dabartu siif laatu. Amen. Ayyaana nun ittiin dabarru. Amen. Amen. Yeroo tokkoti wasiila koo jiru luba Maatiyos ibsaa jedhamu hin dhukkufatu. Garaacha isaaniitu kaansarii ta'e dhukkufatu. Baay'ee dhukkufatu. Hiriyoota keenya wajjin dhannee yeroo hundumaan kadhannu fayyisen. Inaan gaaf tokko akkas nuun jedhan ilaameedhan yeroo hundumaa fayyisii duwwaa miti. Ayyaana inni ittiin keessa darbus laadhuuf jedhaa kadhadhaa jedhan. Ayyaana inni ittiin danda'us, ayyaana inni ittiin baatus, ayyaana inni ittiin kana keessa darbus laadhuuf jedhaa kadhadhaa malee fayyisi duwwaan jedhiinaa. Yeroo tokko fayyisuu dhiisuu danda'a waaqayyo. Dhugaadha. Akka namni keessa darbu gochuu danda'a. Kanaafoo yeroo kadhannu akka fedha waaqayyootti, akka yaada waaqayyootti, akka jaalalli waaqayyootti ijoo obboloototaa waaqayyo jaalallisaa haa ta'u. Amen. Nu sarmuu yommuu didedhan waa'ee Phaawulos akkas jennee dhiifne jaalalli kee haa ta'u. Amen. Waa'ee keenyas haa ta'u, waa'ee maatii keenyas haa ta'u, waa'ee biyya keenyas haa ta'u, waan amma kadhachaa jirru fedha keenya, hawwa keenya, barbaacha keenya beennamini isa nuun barbaanne duwwaa miti. Waaqayyo beekadha wanta ta'eef inni jaallate haa ta'u. Amen. Nifni fedhe haa ta'u. Amen. Attamitti kadhanna? Shanaffaa amantiidhaan kadhachuu. Waaqayyo duratti yommuu dhiyaannu amantiidhaan dhiyaachuu qabna. Kadhata keessanitti, kadhata keenyatti amantii dabaluun gaariidha. Macaafa qulqulluutu akkas jedha. Yaaqoob boqonnaa tokko nani dubbisa kutaa kana lakkoofsa 5 kaasee waaqayyoof galanni haa ta'u. Amen. Isin keessaa namni tokko ogummaan yoo itti irrate, waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu inni isin kennaaf. Amen. Galanni isaaf haa ta'u. Amen. Isin keessaa namni tokko ogummaan yoo itti irrate waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu innis hin kennaaf. Waaqayyo harka guutee laata. Amen. Fuula ifaadhaan laata. Amen. Garuu jedha ituummamiin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhaa qilleensi asiifachu oofee darbatamuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan arga jedhee yaadiin garaan nama akkasii walaalammiidha. Yaanni isaa waan hundumaa gabee gadi dhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Namni mamu, namni shakku waaqayyo biraa waan argadhe jedhee yaadiin. Namni akkasii akka dhaan bishaan asiifachi rukutamuuti walaalammiidha. Akkamitti kadhan amantiidhaan. Amen. Amantiidhaan yoo kadhanne waaqayyo arrasin hojjeta waaqayyo. Amen. Arras humna qaba waaqayyo. Arras dandaadha waaqayyo. Waaqayyo inni galaana hire. Waaqayyo inni Israa'eloota dura galaana hire. Arrasisuma sana. Amen. Geddaramuun humna waaqayyootti amanaa. Dandeettii waaqayyootti amanaa. Gochuu waaqayyootti amanaa.
Wanti waaqayyo dadhabe hin jiru. Dhugaadha. Hallelujah. Wanti waaqayyo dadhabe hin jiru jaran. Dhugaadha. Dhugaadha. Namaaf kan dadhabame waaqayyoof hin danda'a. Dhugaadha. Hallelujah. Elshaadaayidhaan. Dhugaadha. Ameen. Elshaadaayidhaan. Ameen. Humni isaa humna gararraati. Dhugaadha. Hallelujah. Yommuu kadhannu aaman. Dhugaadha. Isa kana nan danda'a. Isa kana nan danda'u jedhu waaqayyo hundumaa danda'a. Ameen. Hundumaa. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Akkamitti kadhanna gaa? Amantii itti dabalaa kadhannaa keessanitti Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessa deddeebi'ee yommuu tajaajilaa ture namoonni yommuu isatti dhiyaatan akkas jedha. Akka amantii keessiif haa ta'u. Ameen. Jecha kana har'a sirran isinii deebi'a. Waaqayyo amman gaa beektuu jiran. Waaqayyo amma nu namannu gaa. Amma nu namannu gaa Waaqayyo. Hojiisa, aangoosa, dandeettiisa arguu yoo barbaanne amantiin na kadhannu. Yommuu kadhannu immoo isa nuun kadhanne duwwaa godha miti Waaqayyo. Isa nuun kadhanneen ol gochuu danda'a. Ameen. Kadhanneen ol. Waa'ee keenyaa ta'u, waa'ee dhuunfaa keenyaa ta'u, waa'ee mana keenyaa ta'u, waa'ee biyya keenyaa ta'u, namaaf isa ta'u, waan barbaade yoo ta'u. Isatti kadhattee ol, isan kadhadheen ol gochuu danda'a. Amanaa Waaqayyoon. Amantiidhaan fuula isaatti hadhiyaan. Ameen. Akkamitti kadhannu? Ja'affaa ituu gargar hin kutiin kadhachuu. Ameen. Ituu gargar hin kutiin. Kadhati wanta yeroo tokko qofaa miti. Kadhannaan waan itti fufiinsa qabu. Dhugaadha. Itti fufiinsa qabu. Kadhannaan wanta yeroo tokko nutti bulluqee yookaan yeroo rakkinni baay'atu, yeroo qorumsi baay'atu, yeroo gidiraan baay'atu kadhannee dhiifnu miti. Kadhannaan amanaadhaaf, amantuudhaaf, kiristiyaanotaaf, waldaa kiristiyaanaaf jireenya keenya har'a sirran deebi'a. Waan yeroo hundumaa gochuu qabnudha. Tesaloniqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 gubbaarraa dubbii Waaqayyoo keenya akkas jedha. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Ameen. Itti fufaa. Kadhati waan itti fufiinsa qabudha. Dhugaadha. Yeroo tokko yeroo rakkinni dhufu kadhanna nuyi. Yeroo qorumsi dhufu kadhanna nuyi. Inni immoo akkas jedheera. Qorumatti akka hin galleef kadhadhaa jedha. Ameen. Fatanaan daafgabu tsiguuna tsalliu qorumatti tuun galii dura kadhadhaa. Nuyi dhannee erga waan tokko gidduu gallee erga gidduu seenne erga nutti ulfaateetu iyyutti kaan. Dhugaadha. Waaqayyo garuu maal jedheera? Yeroo hundumaa ituu gargaruun kutiin kadhadhaa. Kadhannaan wanta yeroo tokko lamaa duwwaa miti. Yeroo hundumaa akkas jedha Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii ittuma fufaa. Ameen. Garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan anaarras nan jedhaga naa dhufeeranni kun lafa jirtanitti hafuurri kadhataa isin irratti dhangala'u. Ameen. Humna kadhataa argaadhaa. Dibata kadhataan dibamaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana keessa bara oduu kana keessa Waaqayyo hafuura kadhataa siif laatu. Ameen. Hallelujah. Garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan ittuma fufaa cimaa kadhadhaa. Garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan. Hallelujah. Daani'eel yeroo hundumaa hin kadhata. Guyyaatti gaafas guyyaatti si'a 3 ganamas hin kadhata. Guyyaas hin kadhata. Galgalas hin kadhata. Kadhannaan amaleeffannaa ta'uu qaba. የነፍስ ልምምድ ዋንተ ኑን የሮ ሁንዱማ ኮኑ ታውቱ ኑራ ጅራ የሮ ነጋሲን ከለታ የሮ ጣላን ያደሳ አርከሳ ከሰ ገለስ እንከረት ሐከደን የሮ ከም የሮ ሁንዱማ ሐከደን አሜን ኢሰዱማ አተምቲ ከረን ከደናን ዶክሳት ከደቹ kadannaan inni dhugaan of mul'isu miti. Kadannaan inni dhugaan of agarsiisu miti. Kadannaan inni dhugaan Waaqayyoon barbaaddachuudha. Fuula isaa barbaaddachuudha. Maal jetta jedhanii sanitti dhiyaachuudha.
malee kadhannaan of mul'isu miti. Of kalchaa bara kana keessa namoonni tokko akkas jedhu yeroo masiifamni shiggii kan yeroo masiin kadhatu yeroo akkasiin kana godhu kadhannaan of himuu miti. Himuu miti kadhannaan. Mishigii galeen dhufe guyyaa 40 galeen dhufe guyyaa 60 galeen dhufe kana godhe of himuu miti kadhannaan waaqayyoon barbaaddachuudha. Fuula isaa barbaaddachuudha isaa wajjin haasa'uudha isaa wajjin dudubbachuudha. Kadhannaan waaqayyoon ulfeessuudhaaf malee of beeksisuu miti. Beeksisuu miti kadhatarran turen kadhatan qaban ani nama kadhataa tennee of himuu miti. Kun amala warra Fariisotaati. Amala warra Fariisotaati. Yesuus kadhannaa akkasii hin ciiggaa. Sagalee tokko dubbiseen xumura. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 5-6. Waa'ee kadhataa waa'ee Yesuus barsiise. Yesuus itti fufee yeroo kadhattan akka warra of agarsiisanii hin ta'inaa. Hin ta'inaa akkas. Isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaatti walgayii karaa gurguddaarra dhaabbatanii kadhachuu jaallatu. Namootatti mul'achuudhaaf. Ani dhuguman isinitti hima isaan gatii isaanii fudhataniiru. Godina akkas ati garuu yommuu kadhattu mana keetti ol gali balbala cufadhu. Haaleluyyaa. Ameen. Abbaa kee isa iddoo dhoksaa keessa jiru kadhadhu. Abbaan kee ni dhoksaatti argus gatii kee siif hin kenna. Ameen. Balbala cufadhu. Yeroo soomtaniyyuu akka nama soomuun fakkaatinaa jedha dibata dibadhaa. Kadhannoon millisuu miti kadhannoof agarsiisuu miti kadhanni balbala cufatanii abbaa keenya isa iddoo dhoksaa jiru kadhachuudha. Inni immoo mul'inatti hin deebisa. Ameen. Hin deebisa. Ameen. Yaa nama mana kee cufattee bo'aa jirtu. Yaa nama mana kee cufattee waaqayyo wajjin haasa'aa jirtu. Yaa nama mana kee cufattee waaqayyo maal jetta? Maal jetta waa'ee waldaa kiristaanaa, waa'ee bara kanaa, waa'ee dhukkuma kanaa, waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaa jettee waaqayyo duratti bo'aa jirtu. Jabaadhu waaqayyo si argaa jira. Ameen. Si argaa jira waaqayyo. Dhugaadha. Hin deebisa waaqayyo. Dhugaadha. Waaqayyoon abbaan keenya dhoksaatti kadhatte mul'inatti deebisa. Ameen. Edaa ebba kanan isin eebbisee xumura. Waaqayyo kadhata garaa kee siifa dhaga'u ammayyu. Ameen. Siifa deebisu. Ameen. Sati kophaatti itti bu'aa jirtu. Waa'ee kee haa ta'u, waa'ee mana kee haa ta'u, waa'ee bultoo kee haa ta'u, waa'ee gaa'ela kee haa ta'u, waa'ee hojii waldaa kiristaanaa haa ta'u, waa'ee waldaa haa ta'u, waa'ee sabaa haa ta'u, waa'ee biyyaa haa ta'u, wanta amma addunyaan keessa jirtu kana haa ta'u, waan ati dhoksaatti kadhachaa jirtu. Abeet abeet yeroo dhiyootti deebii siifa laatu waaqayyo. Ameen. Ija isaa yeroo dhiyootti. Ameen. Yeroo gabaabaatti. Ameen. Inni akka tasaa gara mana qulqullummaa isaa dhufe waaqayyo akka tasaa. Hallelujah. Jijjiirama si agarsiisu. Ameen. Waaqayyo kadhata hin dhaga'a. Dhugaadha. Hin dhaga'a. Dhugaadha. Jabaadhaa. Ha jabaan. Ameen. Ha kadhan. Ofii keef kadhadhu. Ofii koofan kadhadhu. Mana keef kadhadhu. Mana koofan kadhadhu. Biyya keef kadhadhu. Saba keef kadhadhu. Hammii keef kadhadhu. Addunyaaf kadhadhu. Ballisi kadhannaa kee waaqayyo akkas jechaa jira. Nama ka kadhatutu nama jilbaatu nama na waammatutu darba oola mo'ata jechaa jira wanta ta'eef waaqayyoon haa kadhannu. Torban dhuftus mata duree kanatti fufnaa waan kadhannaan of keessatti qabatee jiru isa jedhu moo torbee walii wajjin ilaallaa. Waaqayyoo kadhata namaa hin dhaga'a. Kadhata gabaabaa kadhanna. Warri kadhata barbaadan iddoo jirtanitti mataa keenya gadi qabannee kadhanna. Barbaadaan argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banamaa. Kadhadhaa isiniif hin dhaga'amaa. Isiniif hin kennamaa itti. Yaa Waaqayyo yeroo kana isin kadhadhaa. Obboloota dubbii kee karaa TV kanaa, karaa YouTube, karaa FB yaa Gooftaa iddoo garagaraa ta'anii dubbii kee kana dhaggeeffachaa jiraniif isin kadhadhaa. Amma na dhageessa. Na dhageessa. Sin dhagaa jetteetta. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ulaa Waaqaa irraa hafuurri kadhataa irratti dhangala'u.
Ameen. Humni kadhataa halaatamuuf. Humni kadhataa halaatamuuf. Humni kadhataa halaatamuuf. Yaa Waaqayyo akka nuun hin kadhanneef kan nu lolu, kan wallaansoo nuun qabu. Yaa Gooftaa irribaaf mujujjii kan nutti buusu, oduu kan nutti buusu, maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Kadhanni geeddarama fida. Kadhanni jijjiirama fida. Kadhanni humna waa godhu of keessaa, humna waa hojjetu of keessaa qaba. Sin kadhe abbaa ko. Nama kanaaf humni kadhataa haa dabalamu. Ameen. Lafa isaan jiranitti abiddi kadhataa itti dhangala'u. Ameen. Afurri kadhadhu ka'e jilbeenfadhu Waaqayyo wajjin haasa'e jedhu ulaa Waaqaatii irratti kan dhangala'e haa ta'u. Ameen. Irratti kadhataniif immoo dhageessaa, hin deebistaa, hin olchitaa ulfaadhu. Ameen. Yaa Waaqayyo namoota yeroo kana kadhannaadhaaf dhiyaatanii jiraniif sin kadhadhaa. Hamaan hundumtuu isaan hin argatiin, miidhaan isaan hin argatiin, balaan akka tasaa isaan hin argatiin. Anas isaaniinis hamaa bara kana ba'ee jiru hundumaa ati nu oolchi, ati nu wajjin ta'i. Na kadhadhaa waan nun jetteef, gara kootiyyaa waan nun jetteef, geeddaramni, jijjiiramni, deebiin ana bira jira. Ana wajjin haasaa fuula koo barbaadadhaa waan nun jetteef ulfaadhu. Kadhata nu yeroo hundumaa si kadhannu nuuf dhaga'i. Hojii kana eebbisi, tajaajila kana eebbisi, miidiyaa kana irratti yeroo hundumaa ulfina kee mul'isi. Wanta ta'e hundumaaf ulfinni isaa galanni isaa kan kee haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. 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 Lubaa Waaqayyo Waaqarraa eebba saabantii Waaqaa banee dachaa jireenya keessan bara keessan gaa'ela keessan hidda dhaloota keessan eebbisu. Ayyaanni kun dabalaa habulu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ayyaana isinirra kaa'e kana inni afaan godhatee isiniin dubbachaa jiru kun bara keessan hundumaa dhimma isinitti haa ba'u. Waaqayyo furmaata isinaa godhu. Waaqayyo eebbifamaa. Manni keessan jiruun keessan eebbifamaa eebbaaf ta'a. Ameen. Ameen. Hallelujah. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyo isinillee akkasuma eebbifamaa kan waliin turtanii. Egaa kadhannaan hammam akka barbaachisu dhageenyeerra. Waaqayyo isa jiraataatti yeroo dhiyaannu amantiidhaan hafuuraan geggeeffamuudhaan akka jaalala isaatiitti Waaqayyoon yoo kadhanne Waaqayyo deebii nuuf kenna. Kanaaf Waaqayyo duratti utuu walirraan kutin ganamas guyyaas galgalas haala nuuf mijate hundumaan dhoksaatti nama duratti mini. Fuula isaa yoo barbaadanne isatti dhoksaatti kadhattu inni immoo mul'inaaf siif kenna. Mul'inaaf siif deebisa. Awwaajuu miti an akkasittiin kadhadhe jechuunis barbaachisaa miti dhagaa dubbiin sagalee Waaqayyoo dhoksaatti maqaan isaa eebbifamu. Isa dhoksaatti argee mul'inatti namaa deebisu Waaqa akkasii qabnaati. Jabaadhaati kadhadhaa. Kadhannaadhaan fuula isaatti kan dhiyaatu mo'icha argata. Gaa mo'ichatu argama. Hafuuraan geggeeffamanii akka jaalala isaatiitti kadhachuudhaani mo'ichatu argama. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kun egaa isiniif isa ta'u nuuf haa ta'u. Waaqayyo ayyaana kanaan hunduma keenya haa eebbisu. Waaqayyo haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Fayyaa guutuu nagaa guutuudhaan isin haa eebbisu. Egaa sagantaa kana fakkaatuun amma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf tura. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Ka'eetan sanyii facaasa sanyii wangeelaa ka'eetan gooftaaf faarsa qabaatus eelaa ka'eetan sanyii facaasa sanyii wangeelaa ka'eetan gooftaaf faarsa
Qabatus ela Arangamaan qabus Uffatan golgadhu Harkattiin boosasu Uleen dhadhaabadhu Booruu fakkaatu bishaan laga yaa'u Fakkaatu malee jireenyi gooftaa malee ta'u Labsu gooftaa guddaa kana Labsu gooftaa Yesuus kana Leenca Yihuudaa kana mootii nagaa kana Gooftaa guddaa kana gooftaa Yesuus kana Leenca Yihuudaa kana gooftaa nagaa kana Ofii koraan ka'a kan murtoo koo dhiigee hidhaan irraa hiike Yesuusii dhaga'a abdii kutachiisee funyootti na fiiksuu na irraanfachiise amanee turuyyuu har'a dhugaa ba'uuf naanna dirqamsiise haadha ga'uu biyyi addunyaa martinuu ofii koraan ka'a kan murtoo koo dhiigee hidhaan irraa hiike Yesuusii dhaga'a abdii kutachiisee funyootti na fiiksuu na irraanfachiise Amane turuyyuu har'a dhugaa ba'uuf naanna dirqamsiise Dhaga'aa dhaggeeffadhaa kan hin galleef odeeffadhaa Dhaga'aa dhaggeeffadhaa kan hin galleef odeeffadhaa Ka'eetan sanyii facaase sanyii wangeelaa Ka'eetan gooftaaf qofa aarse Qabatus ela Ka'eetan sanyii facaase sanyii wangeelaa Ka'eetan gooftaaf qofa aarse Qabatus ela Arangamaan qabus uffatan golgadhu harkattiin boosasu uleen dhadhaabadhu Booruu fakkaatu bishaan laga yaa'u Fakkaatu malee jireenyi gooftaa malee ta'u Labsu gooftaa guddaa kana Labsu gooftaa Yesuus kana Leenca Yihuudaa kana mootii nagaa kana Gooftaa guddaa kana gooftaa Yesuus kana Leenca Yihuudaa kana gooftaa nagaa kana Gadingadhiisu karaan ba'ee kun na baasa Hidhiisu gadingadhiisu qulqullummaa fantaarsa Hidhiisu gadingadhiisu ba'aan baadha saggoo korraa Hidhiisu gadingadhiisu babal'isee labsa tooraan Hidhiisu gadingadhiisu karaan ba'ee kun na baasa Hidhiisu gadingadhiisu qulqullummaa fantaarsa Hidhiisu gadingadhiisu Ba'aan baadha saggoo korraa Hidhiisu gadingadhiisu babal'isee labsa toora Hidhiisu gadingadhiisu karaan ba'ee kun na baasa Hidhiisu